Fagoo kanarraa dhufee sa'a dheeraa kan walii obsee hoggaa taa'u hagam takka hawaasa kabajamaa akka ta'e hawaasa naamusa qabu akka ta'e hawaasa dhimma isaatiin dhimmamu akka ta'e kan agarsiisu waan ta'eef hedduu galatoomaa hedduu galatoomaa. Isitti jalqabeessu garee eeggaddaa guyyaa suuraa siyaasaan haasayaa ture. Har'a waan gammachiisanii waa'ee hawaasummaa irratti dubbachuu barbaada. Gaafa siyaasaa isin gaafa jenne amma dura gaafa dhufee isin lolee deemanii isin lolee deemanii afaan barachuu qabdan dalagachuu qabdan hin har'a dhufuurratti murteessuurratti akkamii ijoolleen sun afaan baratte moo dalagaa qabatte moo jennaan hundi afaan baratte dalagaa qabate afaan biraatus dabalatee naan jedhan. I'm proud of you. Gaafa akkas jedhu sitti fakkuu miti. Dhiigni keessa si galchuudhaaf akka isin aartanii akka beekanii yoo kanatti aartan taate morma isa ba'uu qabnaa isa qaaneessuu qabnaa jettanii dalaguu keessatti naqqaan isin na boonsa. Maaliif? Yeroo akkatti biyyaabaan illee hin hamne. Baranaa kana hunda bishaan kana hunda qaxxaamurtanii of gabaatan biyya kanatti jira waan mala maartan. Barnootaa fi dalagaa. Lammiin teenya hoggaa biyyarraa karaa hedduu karaa rakkoo hedduu hoggaa baatu wanti isaanirraa eenyu wanni hayyoo qabbon sirraa eega wanni galmi sirraa eega wanni anis uummata bakka bu'ee sirraa eegu waan lama barnootaa fi dalagaa lamaanii uumama murtee isaan maali biyya itti dhalatan san keessatti biyya san fakkaachuu danda'u aadaa balada biyya sanii afaan biyya sanii haala jireenya biyya sanii barachuun asirra eegaa jiru. Oromiyaa irraa dhuftan Itoophiyaa irraa dhuftan eegaa kan booda eenyummaa ittiin dhalatan san irraa hunda osoo ta'in eenyummaa biyyattii dhuftanii san immoo uffachuu goommachuu danda'uu danda'u. Maaliif hawaasa kana wajjin jiraattan hawaasa kana wajjin nyaattan hawaasa kana wajjin dalagan. Jireenya keessan keessatti milkaa'uu yoo barbaaddan taate afaan keessan afaan biyya kanaa barachuun aadaa biyya kanaa barachuun barnoota idilee barachuun barnoota immoo barnoota dalagaa nama argamsiisuu danda'u barachuun murteessaadha jechuudha. Isin qofaanii miti kan kana lolaa ture. Bakka dhaqe hunda keessattuu bikka dargaggeessii baay'atu. Kanan dubbanna maaliifi galaanni biyya barachuu kuni osoo ati hin beekne si kofalchiisaatuma siin kuta. Haawee guddaa inni beektanii osoo dargii yoo itti seente waggaa ati garagaltu biyya biraan si baasee jira. Kanaaf qeerroon Faransaay barnoota keessatti cimtanii afaanii cimtanii har'a akkaan isin lolle nagootanii akkaan isin faarsuu fi isin boona godhuu keessaniif ammallee galatoomaa gara fuuldurallee jabaadhaan isin jira. Isin qofaa miti akka biyyaattis biyyi keenya leencalloota akka riisoors uumamaa qabdi. Alafa jalaa kalafa gubbaadhaa albuudaaf biqiltuu san qofaa miti garuu riisoorsii. Ilma namaati ilmi namaa biyya tokko takka baadha takka makiina baabaaddatu. Biyyi takka lammiilee isin yoo barsiifate barnoota tiyoorii xiqqaa kan qofa osoo hin ta'in barnoota ogummaa gaarii yoo barsiifatte ilmaan siisun biyya san keessatti misooma guddisan. Biyya san irraa yoo bayan dalagatanii leencalloo biyyatti ergamu. Doolaara biyyi har'a qabshooyita kana biyyaa fiduu danda'a jechuudha. Yeroo hedduu kan wayii waan ijoolleen keenya fakkeenyaaf biyya saawutii keessa gara miliyoona tokkootti jira jiru. Qatar, Emirates biyyoota adda addaa keessatti namni keenya hedduu jiru miliyoonotaan jiru. Garuu immoo hojjettoota biyya sana hojjetan biyyoota sana keessa hojjetan keessan kaffaltiin gadaanaan kan kennamu nama keenyaaf waa'ee maaliif akka ta'e beekani tokko afaan biyya sanii hin beeknu hajji galeessa yoo ta'e afaan arabaa hin beeknu
Awurooppaa yookaan dhufne French yookiin Ingilish hin beeknu. Tokko afaan hin beeknu. Lammaffaa barnoonni nu barannus barnoota qabatamaa miti jechuudha. Ijoolleen ta'e biyyoota alabaatti wanti rakkatanii wanti miidhamanii ogummaa gaarii osoo hin barsiisin afaan biyya sanii osoo hin barsiisin waan dhaqaniif tajaajila gahaa warra isaan qaxaruuf hin kennuu hin dandeenye mirgaaf dantaa illee eegsisuu hin dandeenye. Ollaan ta'e biyya namarraa biyyi keenya kun yoo laaltan barnoonni isaanii keessattuu karaa ogummaati baay'ee cimaa. Sakkoo osoo hin ta'in afaan Ingilizii waan dubbataniif hedduu barbaadamuudha. Jarman kun amma kumaatama fudhachuudha walii galtee jirti jechuudha. Gufuu qofa miti ta'e kaffaltii lammii biyyaatti walqixaa akkasuma hin argachuu danda'eera. Maaliif hin arginu? Akka mootummaan biyya saniitti hawaasnis ilmoo isaa of barsiisu waan gabaan addunyaa barbaadu ogummaa gama fayyaa fa'a ogummaa qabatamaa barsiisu. Lammaffaa ijoollee fi waan namni biyya alaa deemee hin dalagatiin jechuu dandeenya. Qabeenyi biyya sanii lolli daaraa godhee dhiisi gaamuma dhageeffatu nama kumaatamaan dargaggeessa kumaatamaan gara hojii seenu kana hojiitti bobbaasuu qaxaruu hin danda'u. Kanaaf wilmas ekspoortii maaliisuuti. Ilma namaa ekspoortii godhuun hojjetaa ekspoortii godhuun biyyoota alaatti erguun dirqama nu fayyadaaf. Garuu nama keenya biyya alaa dhaqee akka gabroomu osoo ta'in biyya alaa dhaqee mirgaa gaariidha. Mirgi isaa kabajamee akka dalagatu gochuu danda'u warreen. Maaliif jedhu darbee? Isin warri as jirtan kun dhuftanii afaan lamaa sadii bu'ii dalagachuu rakkoo qabu. Amma isaan rakkoo qabu. Amma isaan booda garuu afaan keessa fooyyeffattanii afaan biyyaa barattanii barnoota ogummaa keessanii barattanii hojii profeeshinaala dalagu yookiin immoo daldala mataa keessatti small business dalagachuu ta'uu qabu. Yookaan qaxarameetuma waan walitti yoo ta'e jireenyi biyya barattiidhaa osoo ati argin saayikila keessa seensaa jechuudha. Kanaaf wanni itti aanee hojjechuu qabdan akka dhiisamaa seeta. Wanni itti aanee hojjechuu qabdan yeroo firaansaa wanni itti aanee hojjechuu qabdan amma namoota sadii jirtan afaan barattanii jirtan dalagaa seentanii jirtan fuula keessan irraa waan dabalamu mooraa isin irraa kun dabalamu kan dura haala isin irraa kun bakki yoo ta'in usuma bisas fa'i kanaan boontarii immoo nu gaajjeedha ammoo maal walitti yaa ogummaa fakkeenyaaf ogummaa sibiila keessa jiraatan ogummaa sirriitti barnoota dabalataa leenjii dabalataa fudhachuu har'a yoo yuuma 50 sa'aatii isin qabalan amaddu 70 dhibba galuudhaan carraaqqachuu elektirooniksii keessaa yoo jiraatan fayyaa keessaa yoo jiraatan har'a health assistant yoo taate gara register nursing hojjechuu register nurse yoo taate akkasuma dabalachaa hojjechuu carraaqqachuu jabaachuu maaliif yoo rabbiin nu jiraachisee biyya sanii jiraachise amma diina booda biyya sanii uffata akkasii hin bakki godhanii batamu jechuudha. Amma diina booda dheeyitanii ofiyyoo warra lafa kana osoo hin ta'in warra qabeenya keessanii dhaqee hayyoo abboon mana ijaaru qofa osoo hin taane daldala tokko warshaa tokko banee obboleeyyan teessan dubriidhan teessan bu'oota ta'e hafanii carraa hojii warra humna taatanii barbaadu jechuudha. Walii galta ijoollee. Siyaasa hedduu as wayii lafaa deeggaddaas. Akeekni qabsoo ultimate. Yoo walagaa sirraa kaafnee jallaa keenya takka qajeelchinee takka cabsinee sirna dimokiraatii akka dhaabnes waggaa guutuu eegsa jireenya namaa fooyyessuu jechuudha. It's about improving quality of life. Quality of life waggaa jenna gama fayyaati. Gama soorataati. Gama mana keessa galaniiti. Kana hunda gochuudhaaf immoo maali? Dhaloonni lafaa dhufu. Dhaloonni lafaa dhufu yeroodhaa gama yerootti barnoota ogummaa naamusa guddisaa deemu hundatti waan namoota beekanii immigrant akka baqataan kun biyya hedduutti beekaan beeka yeroo keessatti sadarkaa keessatti namni keenya xiqqaadha kan akkaan beekamu gama naamusaatiin akka gaarii jiru gama barnootaatiin jabaachaa deemaa jira amma immoo galii qabu
daun berbada. Itu ditinggal ada. Wani tinggal itu ditinggal. Mari ni. Alaga ada ugar sini umat ini dua kabu jaga desi ni dua tuan dua kabu. Orang namu sakabu. Orang berdosa ni cima. Orang dalam ni cima. Orang barang tu koi abu dekare. Tahu lo berapa? Abang tu buat kita yang berapa? Gowani tu buat ayo tu. Anak bukan, tender bukan, impal bukan. Akai sih nabos nawari berubi, nabos tadi itu kalau toma, gara dulu rasa nabos tadi kaki tangan kamu kalau toma. Karena rasi siapa orang sini tu mana, isi buka bercinti mana aku cerah kaki demi tu sini kan. Ayo, kalau toma ufan dah aku kisah amma namoota harka baasanirraa gaafiif deebii fuudhaa dubartii raayis dhiira raayis namootni gaafii gaafachuu barbaadu. Tokko Faaruq Ibrahim lammaffaa fi sadaffaan Iswam jadi kan, namanya kan dulu kau. Agam naga utani awas ke, baga wala kerja baga naga atas kali. Mari jual isbab yang beli untuk disali, agar ada orang yang ulfata. Mari akla awas bijakan hati kesanam toko. Kami asyik berada murah, tak kena ada istri kita. Agora menceritakan. Isinafte, akawas nalat isinafte. Kami mesti anak kita tinggal akawas kita tinggal seberatam. Baraku malam aku berseket, namun itu dirani. Situ ufajende karena mabane halkan asikalle. Damma kafi Jafar turun Jafar ali Gasar. Laju amma berong karena Gasar. Gama oh kita batin itu, awas itu gafus eka gafus apa hawunya apa debute apa, awas karena aku nurra kufte itu magar wajibat ibadah udah lalita, awas itu gafus awalnya tidur, ambalnya har alle nutesa karena kau tidak, awas itu gafus sensitif tiwata deh. Maka kita awas Faransa kamu gari, sifilnya lufilnya gari. Awas kita gaksa mudah berfasad, gapa tidak bater kita. Har alle baran alle hawasan tu kita deh, hati kita, wahai galma lama tu kawan. Galmi kawan itu awas itu kawan utah, galma lagi itu. Ini pun koso, nuti jasa kamna, community kamna, halaf tu le haja batu le. Jangan sedia karena syekh karena kaisi karena kesat mali buati kukuti dete biki mali fawasa kena kasih di bukati hawas kita sabab kita mali wantaba kafita kata kama wae barana kairane kabara jabe rame ati ni beita ali nama siasat ini siasat dia rasul kai amma kita bakajiran bukan tio faya kabani wali naga jiran jalan apa kesiran bukan tio jiran ni bareng hawas itu kita kama kala kamu berjalan itu garu cara kala cara hawas itu wali jiraju kamu pun sama kita kamu jalan waktu sini kan aku tidak tahu aye aste Muhammad Umar Mukati Ashraf Gamasirra dua tahun sana. Aye, kamu tu sadi kan akhirnya Muhammad Ashraf. Kamu sini untuk kau kami sini kan nausa. Nama malam hari ini boleh sih.
Gaafii keessa waan gaafatame irra deebina. Sagaleen keenya qabu. Ani waan isi gaafachuu barbaadu wantoota tokko lama tokkoffaa. Sagaleen dhagahu. Ayyee waan isi gaafachuu barbaadu tokkoffaa abbootiin teenya warri qabsaa'ota durii Oromiyaa bilisa baatee hin hundeessinatanii turanii amma wanni sun haala ta'an waan jijjiirame fakkaata. Atillee xiqqoo gara Itoophiyaa bareessii kana dhiyaatte na fakkaata. Wanni sun akkamii ammallee Oromiyaan bilisa bahuu dandeetti akkaataa haala qabatama naannoo san jiruutiin yoo maal goone bilisa bahuu dandeetti moo yeroo hundayyuu uummata kanaan waliin booyaa jiraatna siin jechuu barbaada. Kabiraa wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee dukkana inni illee waa'ee baddaa baalee. Waa'ee baddaa baalee yoo dubbanne uummanni keenya riratee aanaa daabbaa walakkaa dabalatee lafa isaanii irraa buqqa'uu jira. Sababbiin buqqa'aa jiruuf sababa jeedalaati. Obboleeyyan teenya jeedala hanqattee haga 2017 dhumarratti buqqaatan jedhaniiranii humna gahaa qabnaa isin buqqifnaa jedhaniiranii fakkeenyaaf aanaa riraa ati fidhattee argiteer kana fakkaate naannoo sanitti uummanni hedduu tokko beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala. Suniyyuu gammoojjii saniyyuu akka filannootti hin kenneef hin tolchineef. Haga bara 2017 dirqama qaatan jedhaniiranii waa'ee baddaa baalee kun maaliif waa'een abbootii teennaa lubbuun obboleeyyan teennaa baddaa baalee keessa jiraattu maaliif jeedalaa gattaate uummanni keenya jeedala sanii waliin usuu uummanni kun aangootti hin dhufin waggaa dheeraadhaaf jeedala san waliin jiraataa turan. Meebii jeedala atiru tursu uummata keenya naannoo san isu duraa. Atillee waan kanarra waan dubbatu uumaa baay'een argine garuu haga 2017 dhumarratti uummanni sun akka achi buqqa'u yoo dhiqqaate hiriira qofa keessa abbaa warraa 600 ta'a. Aanaa daabbaa yoo dabalate gara 1,000 ta'a. Abbaa warraa 1,000 kun ijoollee baay'ee of jalaa qaba. Kana maal gochuu dandeenya? Akkamitti sagalee uummanni kunniin nu ta'uu dandeenye? Baaleedhaan biyyiin Oromiyaa maaliidhaan baalee mul'isan. Wanni itti deddeebi'anii mul'isuuf uummata keenya nyaachuudhaaf. Fakkeenyaaf nama achi dhalate nama jeedala sanii waliin meebii hoolota dalagaatiin guddan. Kanaafuu waa'ee kana sarara diimaadhaan akka nu barreessitee sirriitti miidiyaan illee irra nu dubbatu barbaanna. Uummanni keenya qorra baddaa san keessaa ka'ee halkan takka buluu hin danda'u. Hoolota 500 nama qabu jira. Kanaafuu waa'een kun sirriitti irraa kan nu dubbattu si barbaanna. Yoo barbaachisaa ta'e hiriira bilbiltee gaafachuu dandeetta. Aanaatii Adaabbaa daarii baddaa jiran gaafachuu dandeetta. Galatoomii waan kana sirrii nu qabadhu adaraa si taa'u siin jedha waa'ee uummata baddaa baalee. Galatooma. Haasaa keessan daqiiqaa lama nu godhatee nu gabaabsa. Galatoomii. Galatoomii dura ganagaa waliin gaafii ani si gaafadhu qabsoo amma dura deemsame keessatti haala guddatti qabsooytee waan dalagamu hunda waan dandeessu dalagee jirata. Saniin alatti qabsoo kana fuutaniitti geessitanii uummata isaaniif hin malletti eegataniidhaan booda wanni hedduun uumame waan uumame isa booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun amma wanni lafaa kaatee isaa kana eegamaniidhaati baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaadee eegalte booda amma lafaa kaatee tuma waan akkanaatti yoo kaa'e gaafii biyya personaalii fudhatee wanni nan si gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'ame tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'amee badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota uummata Oromootiif yookaan uummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma
waan sadiitti akka deebine maaltu barsiimoo fi yaadni kaayamee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenya. Wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaada takkaffaa gaaffii biyya sanii. Qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kalkuleeshinii isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taate jechuudha. Gaaffii kana waliin kaasee biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddummaate. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruu fi amma immoo daranuu waan hedduutu ibidda hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana wajjin kana hunda wajjin akkamiin fal'aansoo seenuuf qophoofteetti yookaan nuti isin mari'achuus dhufte waan jiru gaaffii kiyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeeramtee taa'amman bayyana koo hojii affeeraa sadarkaa hafte galgala san wanni uumame sun shakkii kiyyaan siima waldhabbii keessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋንጭ ወሰነ ከይሰት ሞ ይፈማ ኢሳን የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒ ሲሃሶን አቲቦ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው ወኒ ጀትሱን አንገም ዱጋዳ ጃ ገብቶ ኤዩ ማሜ Ayen Toko pa antara Prince base wala ka rin. Lama pa ako wajib ko ba na kababa. Toko po toko. Already di angkin na bada dati ko rakin na ba. Online ni kanara ta kumana number tarbu angkin na bada dati. Kana bo swaga YouTube isa kana swaga igol na jetu awasara na los dema jetu kana oto kakala te already. Kana bo ni isarratille oto jette silangkin di bada ta isa sini wanta jelapi itu bisa gapi. Lama pamo absurd yang terkemarin itu atau hayota dekarame cuma hayot kita. Umabe na nile sana aja lah. Tapi moga jangan karena wampai dia jejak tu. Media datar dari bola matu sanilan. Atau apa hayota dek me rumah he jika warna teh sendiri me jejak berbadan rapi saya itu. Tapi nabi solusi akan jejak. kana deebiitti kennameetu marsaa lammaffaa